Harka fuunee baga nagaan dhuftanii yaada chaanaalii kanatti subscribe gochuun walaa tumsinu galatooma. Bermuda Triangle. Bermuda. Addunyaan keenya kun fagoo fagaattuuf bal'oodha. Addunyaa keenya keessaa wanta haasa'amu baay'eetu jira. Isaan keessaas Bermuda Triangle yookaan rog-sadee seexanaa jedhamuunis ni beekama. Garuu immoo kun hojii seexanaadha jedhanii darbuurraan kan hafe uumamni tokko maal jechuu danda'a? Bakka kana bakka ajaa'ibaa rog-sadee kanarraa xiyyaaronni fi bidiroonni darban eessa buuteen isaanii yeroo dhabamu waan biraa yoo hafellee caccabduun isaaniillee hin argamin hafeera. Kana yommuu dhagahan yaa waaqna baraari jechuu malee waan tokko gochuun hin danda'amu. Maarree garba Atlaantik gara kaabaa kanatti kan argamuu fi Ameerikaa, Awurooppaa fi Kaanaadaa gidduutti kan argamu darbanii deemuuf kan yaalan bidiroonnii fi xiyyaaronni as buuteen isaanii dhabamuun miidiyaa adda addaan yommuu darbu falmisiisaa fi karaa ifa hin taaneen garaa nama baay'eedhaanis shakkii kan uume malee dhugaasaa baranii ibsanii kan dubbatan dhaabni tokkollee hin turre. Yeroo kanatti balaa uumaman kanaaf barreessitoonni yeroo yerootti waan adda addaa al tokko ammoo jechoota waliin kan walitti bu'an yommuu ka'an hamma har'aatti jeeqamanii jeeqaas jiru. Addunyaa saayinsii fi sibboo kan ta'e rog-sadeen kun seeraan naannoo kam akka qabatu bara 1964 akka lakkoofsa Awurooppaatti gaazexaan Argoosii yeroo jalqabaaf ibsa baaseen sararri guddaan Bermuda Triangle Miyaamii, Saanjo'aa fi Poorteriikoo akka ta'e ibsullee yeroo sanaa kaasee walitti fufinsaan qorattoonni adda addaa kataba isaan katabaniin yeroo tokko osoo diiganii al tokko immoo deebisanii osoo itti walii galanii turaniiru. Waa'ee uumama dhala namaa illee bara amma irra jirrurraa gara boodaatti waggaa 60 booddeetti deebi'ee illee beekuu nan danda'a. Baruu qofas miti ragaallee dhiyeessuu kan danda'u yaada fagoo fi bal'aan qaba kan jedhu saayinsiin as yeroo ga'u garuu mataa koo dugda koo jedheetu ta'a. Waa'ee bakka kanaa wanti baay'een jedhameera. Sobni baay'ees dhugaa kan fakkaatan wanti baay'ees addunyaa irratti himameeras haasa'ameeras. Jarreen kana keessaas bakka taa'umsa UFO'dha yookiin Undefined Flying Object kan jedhaman warri yeroo jalqabaaf gara biyya lafaa yommuu dhufan iddoo isaan qubatanidha jechuunis oduun durii ni haasa'ama. Qorannoon kan mirkanaa'ee yaada tokko yeroo dhiyaatu ammoo bakkichi harkisa maagineetii guddaa qaba. Kanaafis wantootni baay'ee isarra yommuu darbanitti humna harkisee hambisuu danda'u qaba kan jedhu mala mataa isaanii ni kaa'u. Garuu malli kun hundi sadarkaa amma malaan himamanii haasa'amanii hafaniiru. Waa'ee maloota kanaaf dhugaa qabatamaa tokko kan dhiyeessee hin jiru. Bakka sodaachisaaf naasisaa Bermuda Triangle kana keessatti wantoota uumaman keessaa tokko bidiruu Ellen Osfer baduu isaa ture. Bara 1881 akka lakkoofsa Awurooppaatti baduun ishee kan himameef bidiruun kun oduun baduu isheetii miidiyoonni duuchaan dhiyeessan akka jedhanitti jalqaba ilaalcha jalaa badee takka turte ammoo namoota keessatti qabatte keessaa xiqqoon hir'atanii deebitee mul'atte. Sana booda garuu yeroo lammaffaaf argamuu hin dandeenye jedhanii addunyaa guutuu oduu haasofsiisanii jiru. Garuu ammoo isaanittis akkamiin itti murteessina? Iddoon namaan galle akkasii eenyufiyyuu ifa ta'ee hin beeku. Isarratti iyyuu amalli dhala namaa rakkisaadha. Yommuu qorannoo akkasii namoonni sobni isaan soban yookiin dhugaa argan xiqqoo irratti soba hedduu dabaluun haasa'uun amala ta'eera. Kunis saayintistootaaf
qormaata ta'uun isaa ni himama. Oduu kana kan dhagahe hunduu bidiruun kun jalqaba yommuu baddu hojjettoonni isheen qabattee turte maaltu hir'ise? Erga argamtee boodas maaliif badde? jechuun gaafatanis namni deebii kenneef hin jiru ture. Kun hundi egaa bidiruu eelan kanaan osoo hin dhaabatiin bara 1918 sadaasa 4 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bishaanii Ameerikaa waraana tokko malee miseensa isaa hedduu balaa ittiin dhabee simateera. Waangaanee taleetiin qabee kan deemaa turee fi miseensa 304 bidiruun qabate kun galaana Barbadoosiin erga darbee booda baduunsaa yommuu himamu akka oduu durii isa duraa callisuun kan dhiisan akkuma jiran hojii diinaa fi jechuun shakkii adda addaa qaban kan ibsanis hin dhimne. Maarreegaa ragaa tokko malee oduu qofa tahee hafe malee humna bidiruu biyyittii guddoo kanaa maaltu hambise? Eenyu dhokotee hafa ture? Kana malees egaa leenjiif balalii xiyyaarri gochaa ture garba Atilaantik samiirra osoo balali'aa jiruu badee nyaata beermudaa kan biraa ta'ee jira. Xiyyaarri kun kan badee karaa eegalee yeroo deebii isaa irratti boba'aa fixuun kufeetu jechuun shakkii isaanii kan ka'an qorattoonni xiyyaaraa jalaa badee kana barbaaduuf xiyyaarota kan biraa hojjettoota 13 qabatee garee barbaadu dhaabuun xiyyaara 5 erganillee kun hacaaluutii warri barbaadanis achumaan hin deebi'iin hafanii. Qabeenya Biriteen kan ta'an xiyyaarri uummataa lama maamiltoota isaanii waliin asuma Beermudaa keessatti liqimfamanii akka hafan hin haasa'amaafi. Amma balaan armaan olitti ibse malee balaa baay'ee hedduu kan ta'e kan simate bittaan Beermudaa dhibbaa dhibbatti uumamni isaa kanadha. Yookiin wantootni badan kunneen as galaniiru yookiin achitti liqimfamaniitu osoo hin jedhamin foolii bishaanii ta'uun isaanii yaadaa fi shakkiin kan himaman balaa gaddisiisoo ta'aniitu jiru. As bakka Beermudaa Tiriyaangil yookaan salphaatti bakka bittaa seexanaa naasisummaa isaa fi sodaachisummaa isaa akkasumas balaanni keessummeessise irraa ka'uun fiilmoonni adda addaa hedduun qabiyyee garaagaraan hojjetamanii daawwattootaaf dhiyaataniiru. Fiilmoota hojjetaman kana keessaas bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan hojjetame Triangle fiilmiin jedhu hojjetamuun isaa yeroo himamu, karaa biraa immoo Beyond the Bermuda Triangle kan jedhu bara 1975 kan hojjetame kan biraa ture. Walumaa galatti addunyaa keenya kana irratti kanneen Beermudaa fakkaatan kan liqimsanii hambisan iddoon 11 yeroo ammaattis akka jiranii fi warreen kana keessaas 5 isaanii handhuura lafaatti akka argaman kun ammoo akka tasaa osoo hin ta'in wanti wal quunnamsiisu wanti tokko akka jiru qorannoon adda addaa ka'umsa godhachuun fayyadamaniis hamma har'aatti garuu bu'aa kana argadheera kana bira immoo ga'eera jechuu kan danda'e garuu hin jiru. Yeroo dhiyootti garuu dhaabbatni qorannoo Ameerikaa akka ibsetti Beermudaa bakki jedhamu kun yaada namootaa keessa malee seeraan wanta bakkicha jiru miti jedheera. Saatalaayitoonni naannichaa akka mirkaneessanittis ta'ee wanti naannichatti argamu wantoota kana hunda wanti qabee hambisus ta'ee harkisu humni tokkollee hin jiru jechuun agarsiisa jechuun dhaabbatni kun ifa godheera. Kanaafis akka ragaatti kan inni dhiyeesse hanga har'aatti naannoo Tiriyaangil kanatti xiyyaarotaa fi bidiroonni ni socho'u. Baloonni kun kan uumaman bara durii keessadha. Yeroo kana jaarraa 20ffaa keessa yeroo nuun keessa jirru kana keessa wanti naannichatti badee hafee tokkollee hin jiru. Kanaafis bakki kun kan jiru sammuu namoota keessaaf oduu duriin malee bakkicha dhugaan qabatamee tokkollee hin jiru jechuun wantoota hunda isaayyuu guguffiseera. Kanaan alatti bakki naasisaaf sodaachisaa garuu har'a saasofsiisaa fi falmisiisaa baay'eenis idducha baanaan kan hin galamne geenyaan immoo
bakka hin deebine gochuun yaaduun hamma har'aatti haasaa akka ta'e dhoksadiin seexanaa kun hamma har'aatti burjaajessaa jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota ko, an hamman hubadhee fi dhugaa jiru isin hubachiisuu yaaleera. Isinoo waa'ee Beermudaa Tiriyaangil bakka kanaa maal jettaniiti yaaddu? Waa'ee bakka kanaa dhugaan qabatamaan tokko dhibuun ammoo hibbuchi hibboo ta'ee akka hafu godheera. Addunyaa keenya kanarras dhugaa fi wanti dinqisiisoo himaman hedduutu jiru. Isaan keessaas kun tokkodha. Egaan Beermudaa Tiriyaangil har'a haala kanaan ilaalleerra. Yeroo itti aanu dhugaa nama dinqisiisu kan biroon hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Galatooma. Dhugaawwan dinqisiisoo fi nama bohaarsan akkasii dhaga'uu yoo barbaaddan subscribe, like gochuun na hordofaa.